Hayyee ashama arkafuni ordoftota fi kabajamtoota ummu sabaafis akkuma beektan ka ummu sabaafis haala haaraadhaan wantoota daa'imanii taphoota daa'imanii wantoota daa'imman barsiisanii fi yookiin immoo daa'imman itti bohaaran qabattee dhufaa jirti akkuma agartanii kanaaf ordoftota fi kabajamtoota keenya sagantaa keenya hanga dhumaatti akka nuuf laaltan kabajaan isin gaafanna akkuma agartan ka asitti ka abbaa chaanaala dursa oro nabira jira asumaan dursa oro jechuun ka asitti kan dhalatee ijoollee asitti dhalatanii guddatan keessaa isa tokkodha amma isaaf hibboo yookiin immoo tapha ijoollee sanan isaa dhiyeessee jira kanaaf karaa isaatiittan isin dabarsaa ora dursa oro ashama argasin jedhan booda natti deebitu Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan bakkuma jirtan nagaa sitti ta'uucha. Egaa akkuma isin jettee irraan tanaa gaafii wayii siidee sanaan jettee saniifuu akka xumura qophii keenya nu faana turaan isin jedha. Hayyee hordoftoota kabajamtoota keenya karaa gaafii kiyyaatti deemaa na faana turaan affeeraa kiyya dursa hibboo jechuun mee maal jechuudhaati akka yaaddu? Hibboo jechuun akkatti uummanti yanaa himtetti tapha galgala ijoolleen taphattu maatii wajji takka hiriyoottan isaanii wajji taphattu jettee naan jemmaa akkaan itti naan jetti maatii. Hayyee hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma beektan ka dursaan kaasitti dhalate garuu ummaan isaa afaan oromoo yeroo baay'ee waan haasoftuuf waan itti himtuuf hibboo jechuun tapha ijoollee jechuudha yeroo deebise. Baay'ee gaariidha ijoollee teenya ka afaan oromoo yookiin afaan keenya afaan dhaloota keenya barsiisuun dirqaman isiniin jedha karaa gaafii hibbootittiin deebi'a na faana tura dursaa dhageeffadhu ka lafee hin qabu ija hin dhabuudha maaliifin filannoo si fida filannoo yoo akkattis nan deebisatteen deebista garuu yeroo baay'ee ijoollee asitti dhalataniif filannoo fidaa fi filannoo jechuun atattamaan deebisuuf nama gargaaraa jechuudha kanaaf biddeena ba bilbila caa sardiidoodha kun biddeena fakkaata aywa baay'ee namatti tola dursaan deebisee jira biddeenedha sirriidha biddeena kuni ka hibboo jechuun kan galgala daa'imti ittiin taphatanii akkasumas immoo kan afaan oromoo itti guddifatanii yookiin immoo ittiin dagaagsanii jechuudha afaan keenya kan itti dagaagu hordoftootaaf kabajamtoota keenya karaa sagantaa gaafii ittaan ittiin deemaa na faana turaadha gaafiin ittaan immoo akkuma beekamu maqaalee bineeldota ilmashuu isaanii yookiin immoo kan isaan reef dhalattee xixiqqoo jechuudha maal akka taanan gaafadha na faana tura kanaaf dhageeffadhu dursa xaddee ilmoon xaddee maal jedhamti? Ilmoon xaddee nu maalisi? Xaddee jechuun xaddeen biyya keenyatti qoree qabdi beektaa? Qoree qabdi qoree ishii kun baay'ee qaamni ishii kun guutuun qoreedha maal nyaatte yoo jette boqqoolloo kana fa'aa yeroo wannoo dhaaban maal siin jedhu wantoota kunoo dhaaban hundee diimaa kana nyaatti gizee baay'ee jechuudha. Xaddee jechuun ishiidha kun immoo ilmoon ishii immoo xubii jedhamti. Xubii jechuun ilmoo ishii reef baatu jechuudha. Cuucii kan jennaan ani daakoo cuucii jennaan himati kan ishii xubii jennaan jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya afaan oromoo akkana fakkaata deebiin biraa yookiin immoo kan kana caalu jiraachuu danda'a. Deebii qabdanii fi bakka dogoggora qabnutti koomentii jalatti nu barreessaa karaa gaafii ittaan deemaa na faana tura. Hayyee dursa amma hibboo gaafii lammaffaattan darba. Hibboo gaafii lammaffaa kana akka kan dandeessu ni deebistaa yoo danda'us baattee homaa rakkoon qabu. Dogoggoruu jechuun immoo wallaaluu oduun ta'e dogoggora keenyarraa waa baruudha warreen asirraa laaltan daa'immanis warri jajjabaanis dogoggora jechuun rakkoon qabu namni dogoggoreetuma wayi baraa jechuudha. Kanaaf dhageeffadhu haati lafa dhiitti ilmoon haadha dhiitti jedha. Fardaaf kooraa mooyyee gaangee. Mooyyee. Mooyyee.
Haye ba moye dheera dursaanii asirra garuu gaafii malee deebiin hin jiru. Maaliifin yeroo baay'ee tasa namni ilaala waan hin jedhuufi deebii irraan kaa'u akka deebii isaa baatee hin beeka garuu deebii jala sararuu jechuudha. Deebiin nan jala sararama erga gaafatame mallattoo gaafii itti godhee darba akka gaafilee irra deddeebineetu jechuudha. Kanaaf gaa hordoftoota kabajamtoota keenya afaan barsiisuu yookiin immoo aadaa Oromoo barsiisuun dirqama keenya warreen koomentii na barreessitan na barreessaa asumaan kaas chaanaalli kun chaanaala mucaa kiyyaati. Chaanaala sabaafis garuu ammaaf sabaafis waan namni sirriitti hin beekneefan sabaafis jedhee gaafii ittaanutti darbaa nafaana turaan affeerraa kiyya. Haye dursa dhageeffadhu ka ammas tuni siduu dandeessi rakkoon qabu deebiin asirratti kennamaa jechuudha. Ilmoon bofaa maal jedhama? Ilmoon bofaa maal jedhama? Bae. Dandeessi. Aywa ilmoo bofaa jechuun ilmoon bofaa qooqala jedhama. Qooqala jedhama. Kanaaf ka loqonni ka tokko ni gabaabsaa tokko ni dheeressaa akka loqodaatitti qubeewwan loqodaan dheerachuuf gabaabbatanii kanaaf warri dheeratanii gabaabbateettan deebii achi jalatti na barreessan isin jala hordoftootaaf kabajamtoota sabaafis like share subscribe gochuu hin irraanfatinadha. Share godhaa jechuun immoo buusa page irratti deeffadhaa oduun ta'in linkii tuqaa jechuudhaan isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya gaafiin kiyya itti fufaa nafaana tura. Haye dursa dhageeffadhu har'a gaafii sirba filannoo tana dandeessa malee kan hin dandeenye bakka yeroo kaan ijoollee kaaniifillee filannoo gochuun danda'a. Haye hordoftoota kabajamtoota keenya karaa gaafii kaanitti deema. Kanaaf dhageeffadhu dursa ilmoon ni deemna jetti haati ni teenya jettiidha. Kanaaf filannoo sii kenna. Haa bilbila dhagaa daakuu caa gaafa re'e. Dhagaa daakuu. Sirriidha hoo. Dursaan ka akkuma agartan hiibboodhaan tokkoffaadha. Dhagaa daakuu jedhee sirriidha. Ilmoon ni deemna jetti. Haati ni teenya jetti jedha. Bilbila dhagaa daakuu caan gaafa re'eeti. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartan afaan Oromoo yookiin immoo yeroo baay'ee raahilaasaa jaalatti jedhu warri nafaana dalaganis warri pirankii dalagan kun haasaasii wayyaanitti wannoodhu warri kun immoo jalarratti haasaasii wayyaa diraamatti deebii warri jedhas ni jiru chaanaala Raahel Tajiit irratti. Kanaaf Raahel Tajiit irratti akkuma beektanii diraamaan ni jira. Garuu sabaafis jechuun chaanaalli kun chaanaala mucaa kiyyaati tapha ijoollee kanaan kan itti fufu ta'a inshaallah. Mucaan kiyya gaafa umurii isaa waggaa 10 ta'e bahee irratti dalagaa fakkeenyaaf gaafa akka dursaa ta'e jechuudha. Dursaa jechuun waggaa 5 dura olaantaan xiqqashuu wayii ture har'a kun maashaallah dheerinaanis na caalee sammuudhaanis na caalee argame maashaallah namatti tolan isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya karaa gaafii kaanitti deemna nafaana turaa affeerraa kiyya. Gaba dhageeffadhu dursa gabaa hin dhaqxu haadha hin dhabduudha. Dabaaqula baaburaatii caa barbarree. Baaburaatii. Aywa. Gabaa dhaqxu haadha dhabduudha. Sirriidha. Boraatii namni ka boraatii oduun boraafatiin irraa hin jiru addunyaa kanarraa akkuma beektani. Kanaaf boraatiidhaan isiniin jedha nafaana tura. Haye dursaan magaafiin kiyya ka gaafii maalitti deebi'a isa dhumaatii gaafiin kuni jechuudha. Ilma shuuleen bineeldotaa kuni weenni maal jedhamti ilmoon ishii? Weenni ilmoon ishii maal jedhamti? Weenni amma afaanii qabaan afaanii kuti malee. Aku mau apa sih kalau malah lawan?
Ayo sirriidha huwwatteetu wallaatte ullee jedhamti ullee. Amma afaan qaba afaan kun. Hayya hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma agartanii kan dursaa jechuun afaan Arabiffaatiin ijoollummaarraa kaasee kutaa tokkorraa kaasee hanga dhumaatitti kan barate jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola hangana deebisuu isaatu iyyuu ummaasaa waan baay'ee waan mana keessatti haasoftuuf barate. Maatii kaaniifis dhaamsa ta'a. Anumarraa kaasee warri ijoollee qabdan maatii qabdan jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo yookiin immoo waan hunda barsiisuun gaariidha. Kara ishii gaafii dhumaatittiin deebi'a. Nafaana turaan affeerraa keenya dhageeffadhu dursaatu ni gaafii dhumaati. Ganama iyyeessa galgala dureessaa jedha. Mooyyee baa moraaloonii caasardiidhaa. Caasardiidhaa. Sardiidhaa muti. Ganama iyyeessa galgala dureessa jechuun mooraa horii jechuun iddoo maal jedhama? Iddoo horiin yaani Arabii faana si ibsaafanii iddoo horiin itti galu jechuudha. Mooraa horii galgalaan akkanatti itti axiranii as keessa taa'anii mooraa looniiti jechuudha. Ganama duwwaa galgala garuu achi keessatti galu yookiin mana horiin itti galu jechuudha. Hayya hordoftoota fi kabajamtoota keenya dursaani akkanatti gaafii deebiseera. Gaafa yeroo gaafii biraatiin walitti deebinaa dursaa akkanumatti dhiisuu ni jira gaafileen isa gaafadhu. Hayya hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a akkuma tasaa qabeetinan asitti dursaa gaafadhee dursaa horoo baay'een galateeffadha. Kanaaf ijoollee biyya kanatti dhalataniif irra jira gaafii kanan qopheessee fi sagantaan kun sagantaa lama yookiin sadii oduun ta'e sagantaa bal'aadhaan ijoollee irratti hirmaachisiisa. Warreen biyya biraa jirtanis like, share, subscribe godhaadha. Warri biyya kana jirtanis yaada qabdan achirratti nu barreessaa. Ijoolleen teessan yoo dhufanii gaafataman jedhaniif barbaadan achi jalatti koomentii nu barreessaa. Bilbila nu barreessaa. Isinii bilbiluu dandeenya. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaafiin kiyya kanumarratti xumurameera. Dursaan as bireera. Dursaa waan afaan Oromooti irratti yaada qabu isinii ibsu saniin booda natti deebitu. Okay, daawwattoota keenya akkuma agartan biyya Arabaa isa dhalatee guddate afaan Oromoolee baay'ee beekuu baadhullee maaliif waan haadhaaf abbaan kiyya Oromoo ta'aniif afaan Oromoon beekuu waan narra jiraatuuti hanganaa'u deebisuun kiyya baay'ee itti gammada. Saniifuu bootaan dogongoritti illee koomentii jala barreessaa daawwattoota keenya nagarnaa turaan isin jedha. Hayya hordoftoota fi kabajamtoota keenya sagantaan kiyya asirratti xumureera viidiyoo biraatii fi sagantaa biraatii fi namoota biraa wajjin hangan deebi'uutti na horaa bulaa.